Dubbisi keenya wangeelaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 25 amma 33tti dubbii jiru ture. 31 kaaseetan dubbisa amma akkas jedha. Kanaafis isin maal nyaanna yookis maal dhugna yookis maal uffanna jettanii hin yaadda'inaa. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in yaada isaanii isa kanatti hidhanii jiru. Isaan kun hundinuu isiniif akka barbaachisoo akka ta'an garuu abbaan keessan inni waaqarraa hin beeka. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa isaatiif qajeelummaa isaatti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa Waaqayyoo barbaadaadha. Waaqayyoo waan lama qabaa. Mootummaa qabaa, qajeelummaa qabaa. Warra barbaadaniif lamaan isaayyuu kennuu jaallata Waaqayyo. Mootummaa Waaqayyoo. Mootummaa Waaqayyoo jechuun bulchiinsa Waaqayyoo jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo jechuun doominiinii Waaqayyoo, bittaa Waaqayyoo jechuudha. Qajeelummaa Waaqayyoo jechuun divine nature Waaqayyoo, amala Waaqayyoo jechuudha. Waaqayyo amala isaas nuu kennuu jaallata, mootummaa isaas nuu kennuu jaallata. Kanaaf yakarra muraasa nanaa hin sodaatinaa, Waaqayyo mootummaa isaa isiniif kennuu jaallateera jedha. Mootummaan Waaqayyoo bittaaf to'annaa Waaqayyooti. The reigning and the ruling of the king. Waaqayyo Waaqni keenya hin bitaa hin murteessas rule godha. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo jireenya keenya gar tokko nuu kennee gar tokko fudhatee gar tokko dhiisa miti. Mootummaan nuyi biyya kanaa kee jirru jireenya keenya ruuliin godhanii. Taaksii isaanii kaffallee fi seera isaanii eennaan hojii hojjennee argannu, horii hojjennee argannu, amma barbaanne, amma isaan barbaadan kunneefi jennaan isaafeen yoo ittiin dhuddan, yoo waan garaa keeyanii ittiin gootan reeniin godhu yookaas immoo dhimma keessanii. Seera isaanii gadi baatanii hin caccabsinaa malee. Mootiin akkas miti. Mootiin waan ati qabdu cufti natti laattuufis inni hafes isa gasha. Kanaaf Waaqayyo pirezidaantii miti, Waaqayyo mootiidha. Reenii godha. Every detailii jireenyaatu isa gasha. Amma waan hundumtuu gama baradaa privacy humtuu badaa jira. Privacy waan jedhamutu jira. Gola keenya kan nuyi duwwaan beennu. Waaqayyo privacy waan jedhamu hin beeku. Everything isa duratti qullaadha Waaqayyo duratti. Mootii duwwaatti duratti. Kanaaf Waaqayyo guutummaa jireenya keenyaa hunduma isaatu isa gashaa, hunduma isaatu immoo kan isaati. Kana ta'uudha baannaan Waaqayyo prime ministerii keenya yookaan pirezidaantii keenya malee mootii keenya miti. Mootiidha Waaqayyo. Guutummaa jireenya keenyaa cufa isaatu isa laallata jechuudha. Waaqayyotti waan hojjennee arganne keessaa 10 kiyaa tokko darbannee 90 saafeen waan barbaanne goona miti. Waaqayyoo fi 100 keessaa 100 kan isaati. Natti laatte kansa isa hafes akka inni yaadutti ittiin jiraatta. Akka barbaada mootiin. Fuula mootii duratti garbichi waan kileemii godhu tokko hin qabu. Hunduu kan isaati. Kanaaf Waaqayyo gooftaanii mootummaa kooksaa nuu kennu yeroo jaallatu kan keenya kan ta'e hunduma isaa governii gochuu, reguleetii gochuu, ruulii gochuu, bushuu barbaada Waaqayyo. Kanaaf jireenya keessan kiyaa kan Waaqayyoon fincilu kan mootummaa isaa dhiitu maqaa Waaqayyoon tokko hin jiraatin. Guutummaan jireenya keenyaa subjektii mootummaa Waaqayyo akka ta'u barbaada Waaqayyo. Mootiin hin mo'aa, hin faradaa, ruulii godha. Keezii keenya hundumaa he rule out. Mootiin hin faradaa yeroo jennu amma dhimma keenya irratti murtoo kennaa oola Waaqayyo. Waan yaadden gootu waan inni yaadetu ta'a. Isatu rule out godha yaada keenya.
Ayidiyaa baay'een nu keessa jira, mul'ata baay'een nu keessa jira. Yaadicha kan murteessu dhumarratti garuu Waaqayyo, rule out kan godhu Waaqayyo. Keezii keenya hundumaa Waaqayyotu murteessa. Dubbiin mootummaa Waaqayyoo gadi fagoodha, cimaadha. Amma yoo mana murtii dhattanii yoo waa balleessitanii warra jajiin ilaalee eenyuuf faradaa? Nama qajeelaa faradaa. Firdiin abbaa seeraa eenyuun favorii godhaa? Nama qajeelaa favorii godhaa. The judge rule out on the favor of the right person. Nama qajeelaa farada. Waaqayyo yeroo hundumaa kortii kam dhaabattanii kissiin kam isinitti dhufee luusii kan goone beektu? Sababni isaa right, qajeelummaa Waaqayyo. Nama raayitiidha nuyi Waaqayyo duratti kan isaa yeroo fudhannee jennu. Waaqayyo yeroo jajii godhu nama raayitii farada. Firdii Waaqayyoo fi eebba Waaqayyoo jala dhaloonni jiran jiru. Waaqayyo hin farada. Cubbamoonni firdii Waaqayyoo jala jiru. Waay wrongiidha, raayitii miti. Nama raayitii farada Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo qajeelummaa koo fudhadhaa yeroo jedhu, yeroo qajeelummaa isaa fudhannu automatically ija abbaa firdii, ija mootii duratti we became right. Keeziin kam, lolli kam, diinni kam kortiitti si dhiyeessee wiinii si gochuu hin danda'u. Favorii kee farada mootiin. Hallelujah. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Sababni isaa qajeelummaa Waaqayyo, amala Waaqayyo yeroo nu ilaalu, seexanni yeroo si kasasu, diinni yeroo si kasasu, naannoon yeroo si kasasu, mootii duratti yeroo dhiyaattee jettu isa si kasase sana rukuta Waaqayyo siif. Galanni kan Gooftaa haa ta'u. Kanaaf qajeelummaa isaa namni qabu, qajeelummaa isaatiin fuula mootiitti yeroo dhiyaannu yeroo hundumaa ija mootii duratti nuyi maaloodha? Waaqayyo abbaan firdii mootiin saayidii keenyarra dhaabatee jira yeroo hundumaa. Kana mootummaan Waaqayyo, qajeelummaan Waaqayyo. Nuyi mootummaa Waaqayyo qabna, qajeelummaa isa kan Waaqayyo immoo qabna. Waaqayyo reen godha, rule godha Waaqayyo. Hunda jireenya keenyaa to'ata Waaqayyo. Tokko alatti akkaafu hin barbaadu Waaqayyo. Gar tokko irratti mo'ee gar tokko hambisuu hin barbaadu Waaqayyo. Kanaaf ganama kana guutummaan jireenya keenyaa bitamaa mootummaa Waaqayyo haa ta'u jenneetu Waaqayyoon kadhan. Mootummaan kee haa dhufu jireenya keenya irratti, dhala keenya irratti, qabeenya keenya irratti, mul'ata keenya irratti, abjuu keenya irratti mootummaan inni kan Waaqayyoodhaa dhufee haa mo'u. Sababni isaa gaafa mootummaan Waaqayyoo dhufee mo'ee kan nu mo'u hin jiru. Waaqayyo mootiidha. Mootiin mootummaa isaa keessatti waan hundumaa akka isaa ta'utti hojjeta. Gara mootummaa Waaqayyo yeroo dhufnu Waaqayyo jireenya keenyaa akka isaa ta'utti rearrange godha akkuma torbee ilaalle. Arrangementiin jireenyaa, toorri jireenyaa isa ala kanaa ilaalleerra. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 irratti. Gara mootummaa Waaqayyo yeroo dhufnu jireenya mootummaa Waaqayyo akkaataatti Waaqayyo irra deebi'ee rearrange godhu immoo reverse isaa ilaalle. Alli toora jireenyaa inni qabu, kingdamiin toora jireenyaa inni qabu, toora jireenya mootummaa Waaqayyo ilaalaa turre. Takka takkaa jireenyi keenya gara mootummaa Waaqayyo yeroo dhufnu, mootummaa keessaa dhufnetti yeroo gadi baanu itti ta'uu dadhabna. We misfit. Fiitii gocha amma ari'atama yeroo jennu, ari'atamni waldaarra ture yeroo jennu. Bara kana ari'atamni maaliif badaan jiru amma beektu? Addunyaa kee haa dhuftetti fiitii gooti waldaatu. Utuu misfiitii gooneen ari'atamna. Mootummaan Waaqayyoodhaa takka takka maal jedhu isaa cookkoo wayii fakkaata yeroo gadi baanu. Sirna ala kana jiru wajjin. Akka bishaan upstream and downstream nu barsiifte gaaf tokko seenuuni. Bishaan nama takkaa oli yaa'u gaduma yaa'a malee. Oli yaa'u cookko gadi yaa'a. Gabaa duukaa hin yaa'u jireenyi keenya. Striimii biyyi lafaarra yaa'u irra yaa'u. Mootummaan Waaqayyoo yeroo dhufu
maal godha jireenya keenya reverse naannessa jireenya keenya. Isuma sila siin ta'etu isaaf hin ta'u. Jireenya keenya akkasii ta'utti tuun ta'in akkasaa ta'utti sirreeffata gaa mootummaa isaa keessatti Waaqayyo. Arrangementiin jireenya mootummaa Waaqayyoo isin dur midhaan, bishaan, basic life jireenya dhala namaa barbaaddu gara kan kooti yeroo dhuftan jalqabni hundeen jireenyaa mootummaadhaaf qajeelummaa kooti. Priority jireenyaa resetii godha Waaqayyo gara isaa yeroo dhufnu. Radeebi'ee sirreessa Waaqayyo. Inni dur si value guddaa qabu value lessii ta'a gara mootummaa Waaqayyootti. Inni dur jireenya kee keessaa koorii ta'e giddugaleessa ta'ee jireenya kee keessaa miila jala dhufa gara mootummaa Waaqayyoo yeroo dhufnu jenneeti ilaalaatii turre. Waaqayyo jireenya keenya akkaataa nuu ta'utti tuun ta'in akkaataa isaaf ta'utti sirreeffatu. Isa kanaan maal jennaa fedha Waaqayyoo isa gonka ta'e absolute will of God. Si'a takka takka Waaqayyo waanuma nuyi jenne hundumaa waan godhu nutti fakkaata. Miti. Ayyaana sababa qabduuf kennaa fayyisuu sababa qabduuf nama hundumaa fayyifta miti. Abbaa inni jedhe fayyifta kennaa keetti gargaarame. Waaqayyo rimootii miti. Waaqayyo roobotii miti. Maashinii miti Waaqayyo. Fedha keenyatuun ta'in fedha isaatu ta'a. Akkuma Yesuus Kiristoos kadhataa bulee ganama galuu fedha Waaqayyootti subjectii godhe kadhata isaa hundumaa. Yeroo namaa kadhannu, yeroo dhukkubsataaf kadhannu, fedhi Waaqayyoo dhumarratti reeniyaa godhu haa mo'u jechuun baay'ee gaariidha. Akka fedha isaatti hojjeta sababa ta'eef Waaqayyo. Hojiin Waaqayyoo gara isaa yeroo dhufnu saba akka kennaa keenyaatti tuun ta'in kennaa nuu kennetti fayyadamee fedha isaa hojjeta Waaqayyo. Si'a tokko namatu dhukkubsatee hospitaala ciisee nama dubbisuu dhanne biyya Koloraadotti. Namatu nama sanaaf kadhachuu dhufe. Namni suni amantii musliimaa hordofaa. Namni kadhatu suni hin gammadee isaa amantii. Namni suni yeroo dhiyoo qabdaattiin jedhe doktariini. Waanuma availabilii ta'e, waanuma waaqni kiristaanotaas karaa kamiyyuu naa kadhadha amma jette. Teenyee jirra baay'anne. Ni tokko dhufee Waaqayyo baranuu fideedhe. Isaan Yesuus Kiristoositti amantee jennaan fudhattee jennaan ammuma fayyita. Abbaan manaas gammadee isheenumta fayyitu malee jedhe waanuma inni jedhe godhe. Dhumarratti dameejii cimaa fide. Gaafuma guyyaa lamaa hin dadhabde baluun sun hin dadhabde. Na hin jibbe Waaqa keenya baluun suni. Sobdoota nuun jedhe. Iddoo Waaqaa buuna si'a tokko tokko. Fayyisuun kan Waaqayyooti. Yoo si fudhate gara isaa deemta. Fuucheriitii kee galgala kee lafatti deemtu secuurity kan si godhu immoo Yesuus jedhama. Yoo barbaade immoo si fayyisa jechuudha malee jireenya nama baay'ee si'a baay'ee meesii goona. Ati jetteef kaansariitti fayyisee nama fixa miti Waaqayyo. Fedha isaa yoo ta'e hin fayyisa. Mootiin mootummaa isaa keessatti wiil akka jedhutti hojjeta malee akka ati jettutti hojjeta miti yeroo hundumaa. Jireenya keenya akka isaa ta'uu godha malee, ayyaana keenya akka isaa ta'uu godha malee, lallaba keenya akka isaa ta'uu godha malee, akkasii ta'utti situ gara barbaadetti jajallifatee fuudhee adeema miti. Kanaaf fedhi kee har'a maali yaa mootii jechuu qabna. Akka barbaade godha Waaqayyo. Abbaa keenya obbo Dastaa biyya Keeniyaa keessatti abbaa Dooktar Gammachiis baay'ee nama na gorsaniidha, baay'een jaalladha, baay'ee na jaallatu. Fakkeenya tokko natti man gaaf tokko Waaqayyoon kadhannaa fiiti waan nuyi kadhannu suni hin dheerate. Hiriyoota isaanii dur maqaa dhaaniitu nama sadii. Mee Waaqayyotti nuyi maqaa garaa garaa baafata. Jehovaa Nisii, Jehovaa Raafaa, Jehovaa Sandikii jedhe akka kanne isaa mul'atetti maqaatti baafata. Rakkina cimaa kee mana hidhaa kee darbanii mee Waaqayyoon maal jennu jedhani nama sadii. Eenyu itti ammati Waaqayyoon maqaa Waaqayyootti baafadhu yoo siin jedhan naan inni tokko hankoomee Waaqayyoo hinuma harkifataa namaaf dafeetaa hinuma turaa zagayyeedha maqaa Waaqa kooti jedhe. Inni tokko immoo ani Waaqayyoo mee harkuma irratti naa kenna maqaansaa faxxaneedha jedhe inni tokko immoo.
Inni sadaffaan maal jedhaa? Maqaan waaqa kooti Indaasheewudha jedhe. Akkasaa ta'utti hojjetaa jedhe. Waaqayyo faxanees miti zagayyees miti maqaan isaa Indaasheewudha. Akkasaa tolutti isa hojjetudha. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Ariifadhottees hin ariifachiiftu. Turettees hin tursiiftu. Time framing Waaqayyo, time scheduling Waaqayyo, yeroon Waaqayyo kan isaati. Akka isaa ta'utti hojjeta mootiin. Boossee harka micciirtee armiti wustii gootee Waaqayyo harkaatii of cirtee ganama kana waa fudhattas miti. Mootiin akka garaa isaatti jireenya kee irratti haa hojjetu. Akka isaa ta'utti bara keenya irratti haa hojjetu. Amma gaa mootiin mootummaa isaa keessatti gaafa jireenya namootaa ilaalu jireenyi sun Yihuudootaaf jireenya ta'eedha. Wangeela Maatiyos gubbaatti. Gaa'illi isaaniif ta'eera akka sirna isaaniitti. Akkaataa isaanitti faradan isaanii ta'eera. Jaalalli isaanii ta'eera. Waan hundumtuu isaanii ta'eera. Mootiin garuu ija isaatiin yeroo ilaalu xaqlaallaa jireenyaa eeksi godhee fixe. Ne kudhanan isinitti hima. Sirrii mitiin ija hawaasaan sirriidha. Noormii hawaasaa keessatti waanuma ta'u hundumaa ijaarratanii jiru. Gaafa gara kan isaatii dhufu siif sirriidha malee naaf sirrii miti sirrachuu qabaa'edha. Nuu sirreessuu barbaada Waaqayyo jireenya. Maqaan Waaqa keenyaa sirreessaadha. Haleluuyaa. Ilakkeedhe gaafuma dhufee jedhuti gaafuma gara jireenya warra Yihuudootaa dhaqee jedhu Yesuus Kiristoos gaafuma haasaa jalqabu waan inni sirreessuu jalqaben isinitti hima. Jireenya warrurrukutaa wal'aa akka inni sirreessuu jalqabe. Tokkoffaa akkas jedhe. Akka isinitti kadhattan sirrii miti jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6:19. Sirrii miti jedhe. Sirrii miti. Bakka richuwaliin kiyaan kadhannaan kiyaan X sirrii miti. Haa ta'u kan biraanoo. Akka isinitti arjoo akka isinitti soomtanis sirrii miti. Boqonnaa 6:1 sirrii miti. Kabiraanoo akka isinitti dubbii Waaqayyoo kana dubbifattan ilaaltanis sirrii miti. Boqonnaa 5:17 sirrii miti. Sirrii miti. Jireenyi sirrii miti. Siif sirriidha. Mana keef sirriidha. Hawaasaaf sirriidha. In my kingdom X wrongiidha. Sirratuu qaba. Kabiraanoo akka isinitti maallaqa ilaaltan sirrii miti. Financial philosophy kee, financial world view kee wrong. Sirrii miti. Boqonnaa 6:19 sirrii miti. Ilaalcha horiif qabda. Approachiin horii kee iyyuu sirrii miti. Shanaffaa irratti akkumti isinitti arjoomtan iyyuu generositiin kee sirrii miti. Sirrii miti. Boqonnaa 6:1 sirrii miti. Sirrii miti. Sirrii miti. Sirrachuu qaba sirrii miti. Shanaffaa irratti ilaalchi isinii badhaadhummaadhaaf qabdan, prosperitiidhaaf qabdan sirriidhuma miti. Sirrii miti. Akka sammuun keessanitti seetii ta'e waa'ee badhaadhummaa iyyuu wrongiidha. Mootummaa koo keessatti alaa raayitii ta'uu danda'a. Ammarraatti isiniif raayitii ta'uu danda'a. In my kingdom, in my territory, it is wrong. Sirrachuu qaba sirrii miti. Siif sirriidha malee naaf sirrii miti. Akkaataa isinitti firdii laattan sirrii miti. Judgmentiin kiyyan sirrii miti. Madaalliin keessan iyyuu sirrii miti. Mootummaa Waaqayyoo keessatti waan baay'ee caccabaa sirriidha jennee baannee jeenyu baay'ee qabna. Galama kanaa yaa Waaqayyo naa sirreessi jireenyaa jenna. Nuu sirreessa Waaqayyo. Sirrii miti. Akka isinitti baraddan sirrii miti. Akkaataa isinitti jaallattan jaalalumti iyyuu sirrii miti. Boqonnaa 7:1 sirrii miti jaalalli isin gidduu jiru. Isin jaalala jettan. Definitioniin jaalalaa, ilaalchi jaalalaa sirrii miti. Akka isinitti ilaalcha isin gaa'ilaaf qabdan sirrii miti. Akkas miti gaa'illi.
Kaayyoosaa gadhiiseera gaa'illi, kaayyoosaa gadhiiseera maatiin. Sirrii miti mootummaa koo keessatti, sirrii miti. Siif sirriidha, hawaasa keef sirriidha, naannoo keef sirriidha, ati jaallatteet sirrii miti. Garuu yoo barbaaddee si sirreessuudhaaf ani dhaabadheen jira, sirrii miti. Wangeela Maatewos boqonnaa 5 boqonnaa 6 lakkoofsa 31 irra jira. Sirrii miti. Ilaalchi isin hawaasaaf qabdan iyyuu sirrii miti. Boqonnaa 18 lakkoofsa 18 sirrii miti. Ganama kana Gooftaan haa sirreessu jireenya keenya. Laalagaa akka isinitti kadhattan sirrii mini, akka isinitti soomtan sirrii mini, akka isinitti dubbii Waaqayyoo ilaaltan sirrii mini, akka isinitti maallaqa qabdan sirrii mini, akka isinitti abjoottan sirrii mini, akka isinitti ilaalcha isin badhaadhummaaf qabdan sirrii mini, akka isinitti faraddan sirrii mini, akka isinitti jaallattan sirrii mini, ilaalcha isin gaa'ilaaf qabdan sirrii mini, ilaalcha isin hawaasaaf qabdan, communityif qabdan sirrii miti. In my kingdom, mootummaa koo keessatti kana hundumaa caccabaa kana akkanaa ta'utti, akkasii ta'utti jaarratti ati. Ani morra deebiseen jireenyicha akkanaa ta'utti jaarradha gama mootummaa koo keessatti jedhe. Waaqayyo mootummaa isaa keessatti haaraa ijaaragaa jireenya dhala namaa. Haaraa ijaara. Sirrii miti. Waan meeqa sirrachuu qaba. Nuuf haa sirreessu Waaqayyo. Waaqayyo mee ganama kana suphee kana irra deebi'ee dhahee haa sirreessu. Akkuma suphee dhooftuun productiin suphee isaa yeroo dha'u imeejii inni sammuu isaa keessatti arge, piikcharii inni sammuu isaa keessatti arge ta'uu yeroo didu cabsee irra deebi'ee haaraa hojjetu. Mee Waaqayyo ganama kana suphee isaa kana irra deebi'ee haa hojjetu Waaqayyo. Ganama kana wiilingii keenya duwwaa barbaada Waaqayyo. Akkuma asii ta'utti anaan na sirreessi yaa Waaqayyo. Xaaqilaallaa eeksii godhee lafa kaa'e mana namaa dhaqee Yesuus. X. Meeqatu eksiidha lama Waaqayyo gaafa jireenya keenya ilaalu. Abeet yaa araarasa, abeet yaa ayyaanasa, abeet yaa dhiifamasa. Waaqayyo Gooftaan macaa eksii godhee darbuu barbaada miti. Maalimmoo sii gochuu barbaada, raayitii immoo nuu gochuu barbaada Waaqayyo keenya. Nuu hojjechuu barbaada Waaqayyo. Isheen kun sirrii miti. Akka isaaf ta'utti jireenyi sirrannaan nuu ta'a. Nuu ta'a. Akka isaaf ta'utti jireenyi tollaan isatu nuu ta'a. Dhagaa keessa turre addunyaan akkatti jireenya ijaaruu qaba. Manni barumsaa nu barsiisa akkatti jireenya ijaaruu qaba. Life formationii garaa qabannee dhufne nuyi gara mootummaa Waaqayyoo. In taane kan koo sirni ijaarsa jireenyaa new life formation isa haaraa. Waaqayyo jireenya kana mee riinoveetii gochuun barbaadu. Transformii gochuu barbaada malee. Suphuun barbaadu haaraa ijaarrachuu barbaada Waaqayyo. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Gooftaan haaraa nu haa hojjetu. Mana keenya haaraa haa hojjetu. Yaada keenya haaraa haa hojjetu. Qalbii keenya haaraa haa hojjetu. Waaqayyo Gooftaan macaa lammata deebi'ee haaraa nu hojjeta yeroo hundumaa. Haleluuyaa. Haaressuu barbaada gama Waaqayyo. Kanaaf sagaleen Waaqayyoodha. Akka jedha Efesoon boqonnaa 4 gubbaatti. Egaa isin si'achi akka warra saba Waaqayyoo hin ta'initti yaada waa'ee hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa Gooftaatiin cimseen isin gorsaa. Isin sammuu isa dukkaneeffame. Isaan sammuun isaanii dukkaneeffameera. Sababii Waaqayyoon beekuu hin barbaanneef, sababii mata jabina isaaniitiif jireenya isa Waaqayyo kennu keessa, jireenya isa haaraa isa Waaqayyo kennu keessa gadi baafamanii jiru. Isaan of qabuu dadhabuudhaan jireenya gadi dhiisiitti of kennaniiru. Wanta nama xureessu hundumaas in hojjetu. Isin garuu Kiristoosin akkasitti hin barre. Silaa waa'ee isaa dhaga'uun keessan akka dhugaa isa Yesuus keessa jiruuttis maqaa isaatiin barsiifamuun keessan hin oolle. Yaada namummaa moofaa isa dur itti jiraachaa turtan. Isa dur jireenyattaniitti jiraachaa turtan. Isa dur ijaarrattanii qabattanii haadharraa, abbaarraa, hawaasarraa, maatirraa, naannoorraa qabattanii dhuftan.
Gara kam gara mootummaa. Inni sun maal jedhama? Yaada jireenyaa isa moofaa jedhama. Yaada jireenya isa moofaa isa duritti jiraachaa turtan. Of keessaa baasaa. Hafuura yaada garaa keessanii keessatti haareffama. Namummaa haaraa isaa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti fakkaatti waaqayyootiin uumame uffadha. Haaraa baasaa gaa'idha waaqayyo. Isa eegsii sana, isa hin taane sana waaqayyo maal gochuu barbaada? Baasuu barbaada waaqayyo. Waaqayyo mana isaa akkuma yeroo darbe dubbanne Wangeelaa Maatewos boqonnaa 19 irratti erbee haaraa moofaa irratti hodhee daadhii wayinii haaraa gomboo bososaatti naqee waaqayyo riinooveet godhee asiin suphee achiin suphee jiraachisuu barbaada miti. Waaqayyo jireenya keenya riifoormi shiifti gochuu barbaada waaqayyo. Isa kanaan maal jennaa? Jireenya lammaffaa dhalate jireenya haaraa jenna. Waaqayyo jireenya haaraa barbaada. Waaqayyo gaanii haaraa barbaada. Uffata haaraa barbaada fuula isaa duratti. Isa haaraa isa dur qabdan sana baasaa jedha. Isa nurraa baasuu barbaada waaqayyo bara keenya hundumaa. Kanaaf ganama kana gaasa kadhanna. Waaqayyo wantoota sirrii hin taane iji waaqayyo haa ilaalu. Nuuf haa sirreessu waaqayyo. Qixxa sirreeffachuu dadhabne nuuf haa sirreessu harki waaqayyo. Argitanii manni moofaanii facility management fan hojjedhan si'a tokko manni nuyi kee hojjennu guddaadha. Garuu mana duriiti. Yeroo hundumaa siitiin dhufee inspekshinii kuffisee deema. Waan fiksi ta'u dhibba meeqa dubbatu utuu inni fiksi hin ta'in lammata deebi'anii dhufu. Hin adabuga. Namanni barumsaa suni manni kun nu rakkisee rakkina baay'ee qabaa jedhanii iyyatanii distriktiin diigamee haaraa haa ijaaramu jedheetu daalaara miliyeena 10 gadhiisaniif. Mana sanaa isa yeroo hundumaa eksirra kaanii deeman warri siitii dhufanii diiganii balleessan iddoo isaati. Haaraa standardii bara kanaa wajjin maaliif kufa manni suni mana duriiti. Safara har'aa hin gitu. Standardii mana isaa har'aa hin gitu. Ibsaan kun iddoo malee jira. Inni kun iddoo malee iddoo durinuma ta'a ture. Har'an ta'u garuu waaqayyo standardii jireenya keenyaa isa kan mootummaa waaqayyootti ol butuu barbaada. Kanaaf safara jireenyaa isa isaan duritti of safaraa turan isa kan fariisotaa maal jedhee safarri jireenya keessanii kan fariisotaa hin caalu yoo ta'e mootummaa waaqayyoo iyyuu ijaan hin argitanidha. Safarri jireenya keenyaa safara qajeelummaaf mootummaa waaqayyooti. Isa kan Kiristoos. Manicha diiganii gaafa balleessanii jedhanii haaraa akka mootummaan barbaadutti akka siitiin barbaadutti akka inni jabana kanatti fiitii godhutti gaafa ijaaranii jedhanii waggaa isaatti mannoo waan hundumaa darbe. Isa dur eeksii irra naqanii fixan ammoo raayitii irra naqanii madafanii deemanii. Maaliif? Standardii jabanaa guute. Mootummaan waaqayyoo akka kana moofaan diigamuu qaba. Qixa mootummaa waaqayyoo qixa ofii isaatii nu argetti qixa ofii isaatii nu yaadetti waaqayyoo jireenya keenya kanaa irra deebi'ee ilaaluu barbaada. Waggaa waggaatti gaafa dhufee ilaaluu xaqlaallaa eeksii irra naqee kuffisee adeemuu irra waaqayyoo siin ijaara mana kana diigee haaraa nuun jechuu barbaada waaqayyo. Haaraa nu ijaaruu barbaada waaqayyo. Moofaa suphuun barbaadu waaqayyo. Inni moofaan maal ta'uu qabaa? Ba'uu qaba nurraa jedha sagaleen waaqayyoodha. Galanni kan waaqayyoodha haa ta'u. Waaqni keenya waaqa moofaa baasee haaraa nuu kennudha. Egaa mootummaa waaqayyoo keessa gaafa dhufnu jireenyi waan baay'eetu sirrata. Lafa dhi'ee bari'uus sirrata adeema. Jireenyi kan inni sirratu fedhii nama jireenya sana sirreeffachuu barbaaduuni. Waldaa Humna Wangeelaa